Siyaasa dinagdee fi karaa of ijaarsa Afrikaa.
kan ibsatedha. Kanaafi biyyoonni kun akka biyyoonni kun
haasa'uu danda'uudha. Motivations haasawa sirrii ta'e haala qabatamaa naannoo isaanii irratti hojjechuu danda'u motivate gochuudha. Inspire fudhachuu danda'uudha. Then wanti kaayoo geggeessummaa irratti qabanni bakkaan yookaan siyaasa geggeessummaa keenya keessa jiru wanti bakkaan nu ga'uu dhufu tokko jiru. Kanaaf gaafa mootumnu gootumuu hin barbaannu jedheeti polis